nama namarra guddaadhaa fuudhuun ni jiramoo akkami ija shari'aadhaati. Talti xiqqoon gurbaa yookiin jaarsa nama guddaa heerumuun maal fakkaata? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ajandaa lama kan dhihoo tanatti waluma faanaan dhufe ka wal fakkaatu jechuudhaaf hin deema. Kameessan jennaan ijoollee daa'ima ka'ee fi umriin irra guddaadhaa ifi gadi gaddeebi'ee fuudhu. Waan kanarraa way jee wacuudha jira namoonni gariin. Nuti gaa ajandaa haaraa yaa rabbi fidi jee warra du'aayii godhuu miti. Akkasuma ammas yeroodha ajandaan haaraa inni dhufe waan san sababeeffatee kan san jala fiiguu miti. Haa ta'u malee ajandaan gariin ka amantiidhaan walitti bu'u yoo neefite irraa usuunis teenyaa miti. Asirratti paartii tokkoffaa irratti nama namarra guddaadhaa fuudhuun ni jiramoo akkami ija shari'aadhaati jechuudhaan dhaammachuu barbaade. Asumaan ta'arra sagantaan irra baate tan ammoo dhaamsaan qabaaf. Dhaamsiniin qabuuf maal jennaan ajandaa dhiyoo tana deemuudha jiru kana ilaalchisee namni kan amma heerumte sanii kasanirra xiqqaatu yoo nefi heerumte as bahanii mataa banaa godhatanii akkasumatti immaas qaama if mul'isanii akkasumatti immaas nama duratti wal dhudhuungatanii ka godhamu kun shari'aa keessa dhoorkaadha dura hin jiru wanni kun. Jaalala kophaa silaa gaggeeffatan miidiyaa irratti as baafatanii geeffachuun dhoorkaadha. Wanni akkanaa kun shari'aadhaa miti dhiisaadha. Shari'aa islaamaa keessattis dhoorka akka aadaatti illee wanni akkasii safuudha dhiisaa jechuudhaan dhaamuu barbaade. Asumaanuu namoonni gartee nama namarra guddaadhaa fuudhuun ni jira jechuu daliila fiddanilleen dhaamsa hamma kana yoo nifi kannitaniif gaariidha jechuudhaan barbaade. Kottaa duuba laata wanni tun baasaa miyaa jara keenya baasaa miti. Ulamaa'iin ulamaa uddoolaa fi ulamaa ummaa fi ulamaa rabbaanii akka qabdu ja'ansanitti warri sooshaal miidiyaa kanarraa dubbattanis waanuma namni fadhu jala waan irra laayikiin heddummaattu jala fiina jechuudha miti. Wanni kun baasaa miti. Nabiyyiin Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni hundi dubbatu Khadiijaa jaami Khadiijaa maleedhaan isin himuu deemarra. Saudaa bintu Zamaa ta Khadiijaa irra umriin siidhaa guddoodha eega Khadiijaan duute booda fuudhe. Tan ilmoo isaaf ilmoo irraan harkatin ta guyyaa faraqaa siidhaa Aishaadhaa kannite hin danda'u waan jetteeni ni kuma keetiin haa du'u ummal mu'miniinuma haanaan jaan jettee ummal mu'miniinuma haanaan jaan jettee nabiyyi rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam guyyaa kiyya Aishaadhaaf kannette nama guddaa isii amacha haatamii. Mee nama akkasii ozoonni fi irraan tana taate hammam takka iyya namni kun silaa irra ajandaa taate jechuudha. Silaa irra taate ajandaa taate. Kana qofaa miti. Zayd ibn Haarisaa kana nabiidha sallallahu alaihi wasallam bilisoomse. Inni kunis Ummu Eeyman fuudhe. Eega Zeenabaan adda baan booda Ummu Eeyman tani nabiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam harkaa isiirra dhalate. Ta guyyaa haati nabiidhaa karaadha duute ta fuutee gandaggalchite Ummu Eeyman. Habashaadha warra biyya keenyaati. Isiidhaa waggaa 60 mucaan waggaa 20 amma fixee 28 29 amma fixee 30 amma seenu intala amma 60 fuudhe. Silaa irra taate hoo ajandaa taate. Yaa jarana rabbii keessan sodaadhaadha. Waan hin taane ajandaa godhattaniituma kalimaa dubbattan rabbiin irraa isin gaafataa beekaadha. Paartiin tokkoffaadhaa kana katti aanu kan inni dubbachuudhaa deemu intalti xiqqoon gurbaa yookiin jaarsa nama guddaa heerumuun maal fakkaatti tatti aantu keessan na eeggadha. Waan dubbatame dhageesse aannan sa'aa gurraachaa haraamii jechuu dhageessanii warra dubbii addan baafatin gaaf tokko sheekni sa'aa tokko kan akkanatti akka malee dhadhaabachuudha jiru ka qoonqoo nyaatullee hin qabne kan maratee jiru laalee aannan sa'aa kanaa haraami jennaan warri kun bakka san ilaalle qaamuma isaa laalanii aannan sa'aa gurraachaa haraami ji'an walitti dachaanii achirraa warri maal taatan jedhanii gandi qaariyaa hundi gaafatanii sheeka keenya ajjeejanii sheeka gaafannaan sheekni aboo ani waa akkasiif hin jenne isin sa'aa zaata isaa kana laaltanii an kanaaf haraam hin jenne sa'aa akkasiin miidhamee jiru akka gaariidhaan miidhamee jiru san aannan sa'aa akka mumantuu dhuganii haraam jechuudhaaf hin jee. Warri aannan sa'aa gurraacha haraam jeessan maammaaqsa taatee haa dhufu malee arraas hedduudhaa jira. Warra quraana as fuudheetuma akka ifiin fadhatti hiikuu jira. Warri akkasii arraas hedduudhaa jira. Quraana akka ifiin fadhanitti warra hiiku. Amma ayatuma quraana siimaahum fi wujuuhihim min athari sujuudi qaje'u
mallattoon isaanii fuula isaanii keessa jirti hasxaa sujuudaarraa kaja'u kana fuudhaniiti maal se'an gurraachoomina isaanii sanuu akkamitti duraa fakkaattee seetan maas sujuuda baragguunii fi sujuudan funyaan kanaa fi adda tanaan akkana sujuudaniimi akka nama miila lamaan adda qabee miila lamaan jala waa eeguutitti kunoo bakka tana if gurraachoomsanii nuti mallattoo sujuudaa qabna jedhanii yeroodhaa asirraa dhiichisan faa dhagarta. Qur'aana hiyaabbaleessoo hiikkaan qur'aanaa sahabaarraan nu giheeti akkasii ulamaarraan nu gihee taabiyyoota ulamaadhaan nu gihee malee qur'aanni akka ifin fadhanii fassaruun ta'u. Ulamaan islaamaa akki jedhanii kan siimaa humfii wujuuhim jechuun laal mallattoo fuula isaanii keessa jirtu jechuun nuura jedhanii fassaran. Guyyaa qiyaamaa warri sujuudu fuulli isaanii akka ji'a goobanaa akkasitti iftiina jedhanii dubbatan. Warri kun khushuu'a qaba khushuu'uma kanaan beekamaa jechuudha jedhu. Warri kun nuura tokko rabbiin laal nama salaatu nama ibaadaa qabu kana fuuluma isaatu gulaalta nuura tokko qaba jechuudha malee achi oliftumi bakka sujuudaatu bakka hin tahin ta'iiti ani sujuudaan qaba jii jechuudha miti. Yeroo kana nu nama gurraachoomu hundaami bar ka gurraachoomu kun gariin ka coraan saalolee bakka akka cirrachaarra sujuudurraa kan ka'u kan gurraachoomu jira hundaa miti. Saniif jecha wanni hubachuu qabdan namni rabbi sodaatu namni ibaadaa rabbi jechaa godhu taa'ee mallattoo sujuudaati qas jee osoo inni rabbiin quraana keessatti falyadhakuu qaliilan waliyabkuu kathiiran waa xiqqoo haa koflanii hedduu haa booyanii osoo inni rabbiin jedhu kofla qalbii nama goggoysu afaan bananii afaan kofla faasiqaa jechuu hogguma agartee nama qaswatul qalbii nama qalbiin goggoyduudha ta'uu kabeessisu alamaan gowwaadhaa waan nama kofalchiisuuf naman kofalchiifettis qos jechuun waan kanaan feemasuudhaa miti yoo nifi kanaan feemasuu ka barbaadan taatan durriyyoonni keenya wanni isinii dhaabnu firraa achi deemaadhaati waan biraatiin feemasaa malee diin abbaadha qaba ulamaa'iidhaa eegaa du'aanni ni eegaa warri diin beeku ni eegaa kana malee ammas rabbiin ni eegaa innaa naxnu nazzalna dhikra wa innaa lahu laxaafizuun jee diinni tiifamaa waa takka diin godhuu dandeessanii ifumaaf dirree baatanii magaalaa keessa deemtanii gabayaa keessa deemtanii huccuu firraa saayixanii akka namni isin arku ooraa keessan ooraadhaa bar gowwaan silaa dubbachuu baate irra wayyaadhaa jan hogguun ife kana deemu nama seetaa mere namni kun aqli ifii waan keessa jiru dubbatee tumaas bahee miidiyaa kanarratti ibsaaxiluudha jira waan taateef yaa durriyyoota keenya qifu dhaabbadhaa meefirraa isiniif gihaa mee tadii tana keessa hin dandeessan diin kana tuquudha ammaas ittis taphachuu hin dandeessanii waa akka isin sasseetanii quraan akkasii fafassartan sanii quraaninis akkaataa itti fassaramu akkaataa itti hiikamu qaba firaa quraana keessa harka deeffadhaadha firraa baradhaa hanganaan isiniin jechuu barbaade اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قيان قيا جمعتي صلوات جبيزان سننجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته